Ashama kamooltan harka fuunee maatiiwwan chanalii keenya taatawwan addunyaa keessaa tokko kanarra nu ajaa'ibsiise qabannee isinii dhufna. Akkuma na ajaa'ibe kanatti atis ajaa'ibu ta'e sana fakkaatti walleen. Na wajjin laalimee taateewwan dubroonni ulfaa'uu fi da'uu wajjin wal qabatee tokko keessaa kan nama ajaa'ibsiisu magaalaa Meksikootti argame shamarran umriin ishii ganna 10 haadha taatee daa'ima dhiiraa fayyaa qabu deesse booda akka qondaaltonni hospitaala dubartoota magaalaa kibba baha Meksikoo argamu himanitti intalti tun ilma isii kunuunsuu irratti bobbaatee jirti. Intalti tun ulfaa fi deemumsa keessa osoo jirtuu gara hospitaala Poopli dhufte hime yoo ta'u haala fayyaa hamaa akka qabdu hime. Garuu haakimoonni intala tana akka nagayaan deessu danda'anii jiran. Daarektarri hospitaala intalti tun itti deesse Rogli Gonzalez jedhamu akka jedhe daa'imni intalti tun deesse waan fayyaa qabuu fi karaa mana daa'immanii keessa akka turu. Haati isaa ganna 10 ammoo guyyaadhaan akka gara kutaa daa'imni jiru san dhayxee harma hoosiftu. Aangoonni naannoo saniitis yeroo ammaa haala shamarran ganna 10 kana ulfooyti dhimmi kun gudeeddii ta'uudha sodaatanii qorachaa jiran. Seerri Meksikoo kan daa'immanii bu'aalee gudeeddii yoo ta'e malee haadholee dargaggoota ulfaafirraa baasuu ni dhorka. Magaalaan Poopli tun maatiiwwan hiyyeeyyii baay'ee of keessaa qabdi. Jennu magaalaan Poopli tun hiyyeeyyii of keessaa qabaannaan tanaaf itti baay'ate jechuudha dhimmi gudeeddiiwwan. Haalli kun magaalaa Meksikoo keessatti kan jalqabaatii miti. Waggaa dabree ji'a hagayya keessa shamarran ganna 11 maqaan isii Amaaliyaa jedhamtu daa'ima yeroo malee deesse. Intalti tun nama abbaa warra haadha isii ta'een gudeedamte jedhan. Waggaa 10 umriin isii Amaaliyaan yeroo gudeedamtu haadha isiitti himattee turte. Hogguma san hatattamatti poolisiidhatti himamee namichi. Dubbiin tun haalaan na ajaa'ibsiiftee nallee rifachiifte. Isinoo akkam isiniif fakkaatti mee?